Tole galatooma barumsa isatti aanu isinii qabannee dhufnee jirra. Dursa ashamaa harka fuunee isiniin jechuu barbaanna. Itti aansuudhaan barumsa isa itti aanu isinii qabadhee dhihaadhee jira. Dhiifama isinirraa tursiisuu kiyyaa fi barumsi keenya kan itti aanu chat with new friends jedha. Chat with new friends yookiin learn English conversation jedha. Chat with new friends jechuun haala itti hiriyaa kee isa haarawaa yoo wal argan wajjin itti haasawanii jechuudha. Chat with new friends haala itti nama haaraa wal argan wajjin haasan yookiin immoo learn English conversation afaan Ingiliffaa barachuudha jechuudha. Learn English conversation jechuun haasawa afaan Ingiliffaa barachuu jechuudha. Tokkoffaa jechuudha yeroo eegallu Hello, my name is Abdi. Hello, my name is Abdi. Hello, ani maqaan koo Abdiin jedhama jechuudha. Hello, my name is Abdi. Hello, ani maqaan kiyya Abdiin jedhama. Give your names jettaan jechuudha nama yeroo itti argite jechuudha yeroo wajjin haasoftu. Hello, my name is Abdi. Hello, ani Abdiin jedhama. Give your names maqaa keenaaf himi yookiin maqaa keenaaf kenni jechuudha. Give your names maqaa keenaaf kenni. Inni biraa immoo kanu jechuu ni dandeenyu. Hello, my name is Abdi erga jenneeni what is your names maqaan kee eenyu jechuu ni dandeenya jechuudha. Hello, what is your names? Hello, maqaan kee eenyu? Hello, my name is Abdi. Give your names maqaa keenaaf kenni yookiin ammoo what is your names maqaan kee eenyu jechuun illee ni dandeenya jechuudha. What is your names jechuunis maqaan kee eenyu jechuudha. Give your names jechuun ammoo maqaa keenaaf himi yookiin maqaa keenaaf kenni jechuudha. Hello, my name is Abdi. Ani maqaan kiyya Abdiin jedhama. Give your names maqaa keenaaf kenni yookiin what is your names yookiin maqaan kee eenyu jedhanii gaafadhaa jechuudha. Inni itti aanu ammoo erga kana jedheeni hi, how are you doing? Hi, how are you doing? Hi, akkam jirtaa jechuudha. Hi, akkam jirta yookiin hi, nagaa qabdaa jenneen akka nama gaafannu san jechuudha. Hi, how are you doing? Hi, akkam jirta yookiin nagaa qabdaa jennaani yeroo deebii nuuf kennu ammoo I am okay, thank you. Ani nagaa koodha galatoomi nuun jedha jechuudha namichi namiin wajjin haasawun hiyyaan keenya sun. I am okay, thank you. Ani nagaa koodha galatoomi. I am great, thanks. Ani nagaa qaba yookiin ani fayyaan qaba galatoomi nuun jechuu danda'a jechuudha. I'm okay, thank you. I'm great, thanks jenneen illee deebisuu dandeenya jechuudha. Hey, how are you doing? Hi, how are you doing? Hi, akkam jirta? I am okay, ani nagaa koodha. I am okay, ani nagaa koodha. I am great, thanks. Ani nagaa qaba yookiin fayyaa qaba galatoomi. I am great, thanks. Ani nagaa qaba yookiin fayyaan qaba galatoomi jenneeni deebisuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu ammoo kan deebisuu ni dandeenyu. I am doing great. I am doing great. Ani akka gaariin jira. I am doing great. Ani akka gaariin jira. I am doing well. Ani bareeda jira. I am doing well. Ani bareeda jira yookiin nagaan qabaa jechuudha. Karaa kanaan deebisuu dandeenya jechuudha. Yoo namni nagaa nu gaafate hi, how are you doing? Hi, akkam jirta? I am okay, thank you. Ani nagaa koodha galatoomi. I am great, thanks. Ani nagaan qaba yookiin fayyaan qaba galatoomi. I am doing great. Ani akka gaariin jira yookiin fayyaa kooti galatoomi jechuudha. I am doing well. Ani bareeda jira yookiin nagaan qabaa jenneeni deebifnaa jechuudha. Inni itti aanu inni sadaffaanii where do you live jenneeni gaafannaa nama tokko. Where do you live jechuun eessa jiraattaa jechuudha. Yoo iddoo inni jiraatu beekuu barbaanne yookiin biyya inni jiraatu where do you live? Where do you live? Eessa jiraatta? Where do you live? Eessa jiraatta? Yeroo deebisiif kennu I live in Ethiopia. I live in Oromia. I live in Europe. I live in Australia. I live in America. I live in Asia jedhee iddoo jiru san guutuu si deebisuu danda'a jechuudha. Yookiin I live in Finfinnee. Ani Finfinnee keessan jiraadha. I live in Oromia. Ani Oromiyaan jiraadha. I live in center of Oromia called Finfinnee. I live in center of Oromia. Ani centera Oromootiin jiraadha. Called Finfinnee iddoo Finfinnee jedhamtu jechuudha. Kun amma where do you live? Yoo namni tokko yookiin atin
iddoo namni tokko jiraatu beekuu yoo barbaadde haala kanaan gaafatta. Where do you live? Eessa jiraattaa? Yeroo deebiftuun ammoo I live in jettee iddoo jirtu san maqaa dhooftaa jechuudha. I live in Saudi Arabia, I live in Europe, I live in Oromia, I live in Finfinnee, I live in Wallagga, I live in Harar, I live in Guji, I live in Borana, I live in Shashamane, I live in Nagele Borana, I live in Bale, I live in Arsi, I live in Wallagga, I live in Shawa and everywhere jechuudha. Iddoo jirtu kamiyyuu jechuudha. Maqaa dhooftee haala kanaan deebisuu dandeetta. Where do you live? Yoo namni siin jedhe eessa jiraattaadha. I live in jetteeni iddoo jirtu san maqaa dhooftaa jechuudha. Inni itti aanu erga iddoo nami jiraatu gaafattee yookiin deebiftee fi namichi sun nice, I live in Switzerland. Nice jechuun baay'ee gaariidha. Iddoo jirtu erga itti himtee nice siin jechuu danda'a. Nice baay'ee gaariidha. I live in Switzerland. Nice baay'ee gaariidha. I live in Switzerland. Ani ammoo Switzerlandin jiraadhaa jechuudha. Nice baay'ee gaariidha. I live in Switzerland. Ani ammoo Switzerlandin jiraadhaa siin jechuu danda'a. Erga sanii iddoo biyya san hagam takka akka inni jiraate beekuudhaaf maal jettee ni gaafattaa. How long do you live there? How long do you live there? Hagam takka achi jiraatta yookiin how long do you live there? Biyya san hagam takka jiraatta yookiin waggaa meeqa jiraattee jechuudha. How long do you live there? How long do you live there? Hagam takka biyya san jiraattee jettee ni gaafattaa jechuudha. How long do you live there? Hagam takka biyya san jiraatte. Okay. Inni itti aanu I live there for 3 years. I live there for 3 years. Ani biyya san waggaa 3 jiraadhee jechuudha. I live there for 3 years. I live there for 3 years jechuun ani waggaa 3 achi jiraadhee yookiin biyya san jiraadhee jechuudha. I live there jechuun ani achi jiraadhe for 3 years waggaa 3 fi jechuudha. Okay, inni itti aanu ammoo do you live alone? Yeroo namni tokko nama wajjin jiraataa yookiin kophaa jiraataa beekuu isaatiif do you live alone jettee ni gaafata jechuudha. Do you live alone jechuun kophaa kee jiraattaa jechuudha. Do you live alone? Kophaa kee jiraattaa? I live with my family. Ani warra koo wajjin jiraadha. I live with my wife. Ani jaartii koo wajjin jiraadha jechuudha. Wife jechuun jaartiidha. I live with my wife. Ani jaartii koo wajjin jiraadha. I live with my family. Ani family koo wajjin jiraadha. I live with my friends. Ani hiriyoota koo wajjin jiraadha. I live with my brothers. Ani obboloota koo kan dhiiraa waliin jiraadha. I live with my sisters. Ani obboloota koo kan dubaraa waliin jiraadha jettee haala kanaan deebisuu dandeettaa jechuudha. Kun amma do you live alone jettee ni gaafattaa. Kophaa kee jiraatta. Erga kana jetteeni gaafattee I live with siin jedhee sii deebi'a namni sun jechuudha. Yookiin do you live alone? Yes, I live alone. Yes, I live alone. Yes, I'm living alone siin jechuu danda'a. Do you live alone? Yes, I'm living alone. Ani dhugaadha kophaa koon jiraadha siin jechuu danda'a. Yookiin ammoo I live with my wife. Ani jaartii koo wajjin jiraadha. Kun amma asirra kan barreessine do you live alone? Kophaa kan kee jiraattaa gaafiidha. I live with my wife. Ani jaartii koo wajjin jiraadha. Really jedheeni gaafattee dhugaadha. Nice, I live with my sisters. Baay'ee gaariidha yookiin hedduu gaariidha. Ani ammoo obboloota koo kan dubaraa wajjin jiraadha jechuudha. Nice jechuun baay'ee gaariidha. Nice dhugaa jettaa yookiin really jechuun dhugaa jettaa. Really dhugaa jettaa. Nice, I live with my sisters. Nice jechuun baay'ee gaariidha. I live with my sisters. Ani obboloota koo kan dubaraa wajjin jiraadhaa jettee ni deebifta jechuudha. Really dhugaa jettaa. I live with my sisters. Ani obboloota koo kan dubaraa wajjin jiraadhaa jettee ni deebifta jechuudha. Jedheeni
jira jechuudha amma asirratti jechuudha. Really dhugaa jetta. I live nice. I live with my sisters. Baay'ee gaariidha. Ani ammoo obboloota koo kan sisteraa kan dubartoota wajjin jiraadha jechuudha. How many sisters do you have? Obboloota dubaraa meeqa qabdaa jedhanii gaafate jechuudha. How many jechuun meeqa, sisters obboloota dubaraa, do you have obboloota dubaraa meeqa qabdaa jechuudha. How many sisters do you have? Obboloota dubaraa meeqa qabda? I have 3 sisters. Ani obboloota dubaraa 3 hin qaba. I have 3 sisters. Ani obboloota dubaraa 3 hin qaba. I have 3 sisters. Ani obboloota dubaraa 3 hin qaba. How long have you been married? Saglaffaan ammoo how long have you been married? Erga jaartii fuutee hagam takka geettee jirtaa yookiin waggaa meeqa geetteertaa jechuudha. How long jechuun hagam takka turte jechuudha. How long have you been married? Namni tokko erga fuudhee waggaa meeqa yookiin ji'a meeqa yookiin guyyaa meeqa akka ta'e beekuudhaaf how long have you been married jettee ni gaafata jechuudha. How long have you been married? Hagam takka turte erga fuutee yookiin haadha warraa horattee jechuudha jettee ni gaafata. How long have you been married? Hagam takka erga haadha warraa yookiin jaartii fuutee jechuudha. Haadha warraa horattee yookiin jaartii fuutee jechuudha. Inni yeroo deebisu I have been married for 5 years. Ani erga fuudhe waggaa 5 gahee jira jechuudha. I have been married for 5 years. Ani erga fuudhe yookiin haadha warraa godhadhe waggaa 5 ta'eeraa jedha. Waggaa 5 guuteeraa jechuudha ani erga jaartii fuudhe. I have been married for 1 month jechuullee danda'a. Ani erga fuudhe ji'a tokko ta'eeraa jechuu danda'a. I have been married for 3 days. Ani erga fuudhe guyyaa 3 gaheeraa jechuu danda'a. I have been married for 20 years. Ani erga fuudhe waggaa 20 gaheeraa jechuu danda'a. Haala kanaan deebifnaa jechuudha. I have been married jedhee deebisa. Ani erga fuudhe hagana gaheera jechuudha. How long have you been married? Erga fuudhe hagam takka geetteerta. I have been married for 5 years. Ani erga fuudhe waggaa 5 gaheeraa jechuudha. So haala kanaan deebifnaa jechuudha. Inni itti aanu ammoo erga haasawni yookiin kun conversation kun as ga'een booda it was nice talking to you. Ani si wajjin haasawuu kootiif baay'ee natti tolaa jedheeni jechuudha namichi. It was nice talking to you. Si wajjin haasawuu kooyyaaf. It was nice talking to you. Si wajjin haasawuu kiyyaaf baay'ee natti toleera. But I have to go. Garuu ani nan deemaa jedha jechuudha. It was nice talking to you jechuuni erga nama tokko haasawuu isaa xumurarra jechuun yookiin haasawii namni sanii erga sitti tolee booda it was nice talking to you. Ani si wajjin haasawuu kootiif baay'ee natti toleera jettaan jechuudha. But I have to go. Garuu ani nan deema yoo jechuudha deemuudhaaf kan muddamtu taate yookiin ariifattu taate but I have to go. Garuu ani deemuun qabaa yookiin ani nan deemaa jettee himattaa jechuudha. It was nice talking to you. Si wajjin haasawuu kootiif baay'een gammada. It was nice talking to you. Si wajjin haasawuu kootiif baay'een gammada. But I have to go. Garuu ani nan deema jetta jechuudha. But I have to go. Garuu ani nan deema. Erga kana jettee booda okay bye bye. Tole nagayattii siin jedha jechuudha namni goddanyaa namni ati waliin haasoftu sun jechuudha. Okay bye bye. Tole nagayattii siin jedha jechuudha. Erga asirra geennee inni itti aanu amma conversationii nama lama yookiin gidduutti adeemuu jechuudha yookiin haasawa nama lama gidduutti adeemuu jechuudha akkuma duraa kanatti. Hi Abdii nama Abdii jedhamuu fi Naasiriitii wajjin haasaa jira. Hi Abdii naan jedha jechuudha Naasiri. Hi Naasir jedhaani anis. Hi Naasir. How are you Abdii? Abdii akkam jirtaa naan jedha. How are you Abdii? Abdii akkam jirta? Yeroo deebii kennuufi I am fine. How are you Naasir? Ani nagaa koodha. Atin akkam jirta Naasirii jechuudha. I am fine. Ani nagaa koodha. How are you Naasir? Ati akkam jirta Naasirii jedheeni deebisaaf jechuudha. Erga sanii
inni yeroo naa deebisu I am fine too, anis nagaan qaba. I am fine too, anis nagaan qaba yookiin anis nagaa koodha naan jedha jechuudha. I am fine too, anis nagaan qaba yookiin anis nagaa koodha jedha. Erga inni kana jedhee booda where are you from jedhanii gaafadha. Ani yeroo inni iddoo inni irraa dhufe beekuudhaaf where are you from, eessarraa dhufte yookiin biyya kam irraa dhufte jedhaan jechuudha. Where are you from, eessarraa dhufte. Yeroo naa deebisu I am from Oromiyaa. I am from Oromiyaa, ani Oromiyaa irraan dhufe naan jedhee naa deebisa jechuudha. Where are you from jechuun eessarraa dhufte. I am from Oromiyaa, ani Oromiyaa irraa dhufe jettee ni deebifte jechuudha. I am jechuun sihi yookiin ana. I am from Oromiyaa, ani Oromiyaa irraa deebi'ee dhufe jechuudha. Where are you from, eessarraa dhufte, eessarraa dhufte yookiin biyya kamirraa dhufte jedhee ni gaafadha. Where are you from yeroo deebisuuf I am from Oromiyaa, ani Oromiyaa irraan dhufe jedhee ni deebisaaf jechuudha. So inni itti aanu ammoo erga I am from Oromiyaa jedheeni ani Oromiyaa irraa dhufe erga jedheeni inni wow naan jedha jechuudha. Wow jechuun amazing yoo jechuudha, wanti tokko kasi ajaa'ibsiisu yookiin sitti tole jechuudha. Wow jettaan jechuudha. Wow I love Oromiyaa, ani Oromiyaa baay'een jaaladha yookiin hedduun jaaladha jechuudha. I always want to visit Oromiyaa. I always want to visit Oromiyaa, ani yeroo hunda Oromiyaa laaluun fedha jechuudha. Wow I love Oromiyaa. Wow ani Oromiyaa baay'een jaaladha yookiin hedduun jaaladha. I always want to visit Oromiyaa, ani yeroo hunda Oromiyaa laaluudhaaf hin fedha jechuudha. Erga kana jedhee booda inni itti aanu maal jedhee deebisaa fi abdiidha. Great, baay'ee gaariidha. I want to be very happy if you come to Oromiyaa, ani baay'een gammada yoo ati Oromiyaa dhuftee jedheen jechuudha. Great jechuun baay'ee gaariidha. I would be very happy, I would be very happy if you come to Oromiyaa, ani baay'een gammada yookiin hedduun gammada yoo ati Oromiyaa dhuftee jechuudha. Inni itti aanu yeroo ana akkana jedheeni yeroo ani baay'een gammada Oromiyaa erga atiin dhufte ergan jedheeni booda thank you so much naan jedha. Inni baay'ee galatoomii, hedduu galatoomii naan jedha jechuudha. Thank you so much jechuun hedduu galatoomii jechuudha. You are welcome jedheeni deebisaanis jechuudha. You are welcome galatarraa hafi yookiin homaa rakkoo hin qabu. You are welcome galatarraa hafi. Thank you so much, you are welcome, with pleasure, don't mention it jennee deebisuu dandeenya jechuudha. Thank you so much, hedduu galatoom. You are welcome galatarraa hafi yookiin homaa rakkoo hin qabu jechuudha. Okay, amma irra deebina jechuudha. Barumsi keenya amma dhumarra gaheera. Isuma amma dura wanni goone kana takka irra deebina jechuudha. Tole, yeroo irra deebinu barumsi keenya kanarraa mata dureen isaa chat with new friends yookiin haala itti hiriyaa isa haarawaa yoo wal argan wajjin haasa'an jechuudha. Chat with new friends jechuun hiriyaa kee haaraa wajjin haasa'u jechuudha. Haala ittiin haasa'an. Learn conversation jechuun lenni conversation yookiin haasawaa barachuu jechuudha. Tole ni ilaalla. Tokkoffaa yeroo eegallu hello my name is Abdii. Hello ani Abdiin jedhamaa jedhaan jechuudha. Nama itti dhufte sanii jechuudha. Hiriyaa kan keetiin wal barachuudhaaf. Hello my name is Abdii. Hello ani Abdiin jedhama. Give your names, maqaa keenaaf kenni. Hello my name is Abdii. Hello ani Abdiin jedhama. Give your names, maqaa keenaaf kenni. Kanallee jechuu dandeenya yookiin ammoo inni itti aanu what is your names. Hello my name is Abdii. Hello ani Abdiin jedhama. Give your names, maqaa keenaaf kenni yookiin ammoo what is your names, maqaan kee eenyu jedheenillee gaafachuu danda'a jechuudha. Hello my name is Abdii. Hello ani Abdiin jedhama. Give your names, maqaa keenaaf kenni yookiin what is your names, maqaan kee eenyu jedheenillee gaafachuu danda'a jechuudha. Inni itti aanu hi how are you doing. Hi how are you doing. Hi akkam jirta. Hi how are you doing. Hi akkam jirta yookiin nagaa qabdaa jechuudha. How are you doing jechuun akkam jirta yookiin nagaa qabdaa jechuudha. Inni yeroo deebinaa deebisu
I am okay, thank you. Ani nagaa koodha yookiin nagaan qaba galatoomi. I am okay, thank you. Ani nagaa koodha galatoomi. I am great, thanks. Ani nagaa qaba yookiin fayyaan qaba galatoomi. I am great, thanks. I am great, thanks. Ani nagaa qaba yookiin fayyaan qaba jedhee deebisaa jechuudha. I am great, thanks. Ani nagaa qaba yookiin fayyaan qaba galatoomii jedha. Inni biraa ammoo karaan nuti deebisuu dandeenyu I am doing great. I am doing great. Ani akka gaariin jira yookiin fayyaa kootii jechuudha. I am doing great. Ani akka gaariin jira yookiin fayyaa kootii jechuudha. I am doing well. Ani bareeda jira yookiin nagaya qabaa jechuudha. Jenneellee deebisuu dandeenya jechuudha. I am doing well. I am doing well. Ani bareeda jira yookiin nagaya qabaa jechuudha. So karaa kanaan deebisuu dandeenya jechuudha. Salaamatallee. Hi, how are you doing? Hi, akkam jirta? I am okay, thank you. I am great, thanks. I am doing great. I am doing well jenneellee deebisuu dandeenya jechuudha. Hi, how are you doing? Hi, akkam jirta? I am okay, thank you. Ani nagaan qaba galatoomi. I am great, thanks. Ani nagaan qaba yookiin fayyaa qaba galatoomi. I am doing great. Ani akka gaariin jira yookiin fayyaa qaba galatoomi. I am doing well. Ani bareeda jira yookiin nagaan qabaa jedhanii deebisuu danda'a jechuudha. Tole, inni itti aanu where do you live? Nama tokko iddoo inni jiraatu beekuudhaaf where do you live? Eessa jiraata jennee ni gaafannaa jechuudha. I live in center of Oromia, called Finfinnee. Ani centerii Oromiyaa iddoo Finfinnee jedhamtuun jiraadhaa jechuudha yookiin magaalaa Finfinnee jedhamtuun jiraadhaa jechuudha kun. I live in Oromia. I live in center of Oromia. Center jechuun handhuura jechuudha. I live in center of Oromia. Ani handhuura Oromiyaa called Finfinnee iddoo Finfinnee yookiin biyya Finfinnee jedhamtuun jiraadhaa jechuudha. I live in Finfinnee. Ani Finfinnee jiraadhaa jetteenillee deebisuu dandeetta. I live in Oromia. Ani Oromiyaan jiraadhaa jetteenillee deebisuu dandeetta. I live in Europe. I live in Asia jetteenillee deebisuu dandeetta. I live in America. I live in Australia and extra jechuudha. Itti fufaa jechuudha akkuma ammas I live in Oromia jechuun illee dandeetta. I live in Bale. I live in Harar. I live in Arsii. I live in Bale. I live in Guji. I live in Wallo, Shawa, Wallagga and everywhere jechuudha. Haala kanaan deebisuu dandeetta jechuudha. Tole, kana erga jetteeni booda nice, baay'ee gaariidha. I live in Switzerland. Ani ammoo Switzerlandin jiraadhaa siin jedha jechuudha. Hiriyyaan kan keekaati wajjin haasofte. Nice, baay'ee gaariidha. I live in Switzerland. Ani Switzerlandin jedhama yookiin biyya Switzerland. No, nice jechuun baay'ee gaariidha. I live in Switzerland. Ani biyya Switzerlandin jiraadhaa jechuudha. Jedhee si deebisa jechuudha hiriyyaan kan keessuun. Nice jechuun baay'ee gaariidha. I live in Switzerland. Ani Switzerlandin jiraadhaa jedhee si deebisa jechuudha. So erga inni I live in Switzerland siin jedhee yookiin I live in Oromia yookiin I live in America, I live in Asia erga inni siin jedhee booda achi jiraadha seegeen erga siin jedhee iddoo inni jiraatu sani hagam takka akka inni jiraate beekuudhaaf how long do you live there? Hagam takka achi jiraatte jettee ni gaafata jechuudha. How long do you live there? Hagam takka achi jiraatte? So maal jedhee siin deebisa? I live there for 3 years. Ani achi waggaa sadiif hin jiraadhe jechuudha. I live there for 3 years. Ani waggaa sadiif achi jiraadhe. I live there for 3 years. Ani waggaa sadiif achi jiraadhe jechuudha. Do you live alone? Kophaa kee jiraattaa jettee ni gaafatta jechuudha kanarratti jechuudha. Nama tokko kophaa jiraatuu fi nama wajjin jiraatuuf beekuudhaaf do you live alone jettee ni gaafatta. Kophaa kee jiraattaa? Do you live alone? Kophaa kee jiraattaa? I live with my wife. I live with my wife. Ani jaartii koo yookiin haadha manaa koo wajjin jiraadha. Yookiin I live with my parents. Ani warra koo wajjin jiraadha. I live with my family. Ani family koo wajjin jiraadha. I live with my friend. Ani hiriyaa koo wajjin jiraadha jetteeni haala kanaan deebiftaa jechuudha. Really siin jedha namni is really dhugaamu erga kana jetteeni really dhugaamu siin really dhugaamu. Nice, I live with my sister. Baay'ee gaariidha.
anis obboloota koo kan dubaraa wajjin jiraadhaa siin jedha jechuudha. Really jechuun dhugaamoo jechuudha. Nice, baay'ee gaariidha. I live with my sisters. Ani ammoo obboloota koo kan dubaraa wajjin jiraadhaa jechuudha. Really nice, I live with my sisters. Really dhugaamoo, nice, baay'ee gaariidha. I live with my sisters. Ani obboloota koo kan dubaraa wajjin jiraadhaa jechuudha. Sisters jechuun obboloota dubaraa heddumina argisiisa jechuudha. Esiin dhumaa sun sister yoo jedhe ammoo obbolattii takkittii qofa jechuudha. Kanallee haala kanaan beekuu qabnaa jechuudha. Saddeettaffaan ammoo how many sisters do you have? Obbolottii dubaraa meeqa akka qabaatu beekuudhaaf how many sisters do you have jettanii nama gaafattaa. How many sisters do you have? Obboloota dubaraa meeqa qabda? How many sisters do you have? Obboloota dubaraa meeqa qabda? I have 3 sisters. Ani obboloota dubaraa 3 hin qaba. I have 3 sisters. Ani obboloota dubaraa 3 hin qaba. I have 5 sisters. Ani obboloota dubaraa 5 hin qaba. I have 2 sisters. Ani obboloota dubaraa 2 hin qaba. I have 1 sister. Ani obboleettii dubaraa takka hin qabaa jechuudha. Akka haala kanaan deebifnaa jechuudha. I have 3 sisters. Ani obboloota dubaraa 3 hin qabaa jettee deebiseera jechuudha. How long have you been married? Kana ammoo yeroo nu gaafannu namni tokko erga warra horate yookiin jaartii fuudhee hagam takka akka inni ta'e beekuudhaaf how long have you been married? How long have you been married? Hagam takka turte erga fuute yookiin haadha warraa erga godhattee jettaan jechuudha. How long have you been married? How long have you been married? Erga fuute hagam takka turteertaa jechuudha. I have been married for 5 years. Ani erga fuudhe waggaa 5 gaheeraa siin jedha innam. I have been married for 5 years. Ani erga fuudhe waggaa 5 siin jedha. I have been married for 5 years. Ani erga fuudhe waggaa 5 siin jedha. I have been married for 1 year siin jechuullee danda'a. Ani erga fuudhe waggaa 1 siin jechuu danda'a. I have been married for 1 days. Erga fuudhe ani guyyaa 1 siin jechuu danda'a. I have been married for 1 month siin jechuu danda'a. Ani erga fuudhe ji'a 1 gaheera. I have been married for 1 week. Ani erga fuudhe 1 week. Ani erga fuudhe torbee 1 gahee jira siin jechuu danda'a. Haala kanaan deebisaa jechuudha. I have been married for 5 years. Ani erga fuudhe waggaa 5 gaheeraa jechuudha kun. So inni dhuma amma kanarratti jechuudha. It was nice talking to you. Si wajjin haasa'uu kiyyaaf baay'ee natti toleeraa jechuudha. Yeroo kana jecha kana yeroon fayyadamnu yeroo nama wajjin haasoftee konverzeeshinii gaarii yookiin haasawa gaarii goddanyaa kan kee yookiin hiriyaa kan kee wajjin erga haasoftee booda dhumarratti haasawii isaa erga sitti tole xumuruudhaaf yookiin haasawa kana it was nice talking to you. Ani si wajjin haasa'uu kootiif baay'ee natti toleera. But I have to go. Garuu ani nan deemaa jedhanii wanni jedha jechuudha. It was nice talking to you. Ani si wajjin haasa'uu kooyyaaf baay'ee natti toleera. It was nice talking to you. Si wajjin haasa'uu kiyyaaf baay'ee natti toleera. But I have to go. Garuu ani nan deemaa jetteeni wanni jedha jechuudha. Garuu erga ani nan deemaa erga jettee okay bye bye siin jedha. Tole nagaatti siin jedha jechuudha. Namni hiyyaan kan keessuni erga sanii haasawa konverzeeshinii biraatti dabarraa jechuudha. Dhumateera suni haasawni lammaffaan konverzeeshinii nama lama gidduutti adeemnu yookiin dhiyaate jechuudha ni ilaalla jechuudha. Abdii fi Naasir gidduutti hi Abdii jedha jechuudha Naasirri. Hi Naasir jedhaanani. How are you Abdii? Abdii akkam jirta? I am fine. Ani nagaa kooti. How are you Naasir? Akkam jirta ati? Yookiin ati hoo akkam jirta Naasirii jechuudha. Hi Abdii. Hi Naasir jetteeni deebi'aa fi how are you Abdii? Abdii akkam jirta? I am fine. Ani nagaa koodha. How are you Naasir? Ati akkam jirta Naasir? Yookiin ati akkam jirta hoo? How are you? How are you Abdii? Abdii akkam jirta? I'm fine. Ani nagaa koodha. How are you Naasir? Ati akkam jirta Naasirii jedheeni gaafadhaa jechuudha. Inni itti aanu I am fine too. I am fine too. Anis nagaan qabaa jechuudha. No, I'm fine too.
anis nagaan qabaa jechuudha. I'm fine too jechuun anis nagaan qabaa jechuudha. Erga sanii where are you from eessarraa dhuftee jennee ni gaafachuudhaaf iddoo inni irraa dhufe beekuudhaaf where are you from eessarraa dhuftee yookiin biyya kamirraa dhuftee jedhaan jechuudha. Where are you from eessarraa dhufte yookiin biyya kam irraa dhuftee jedhaan jechuudha. I am from Oromia. I am from Oromia. Ani Oromiyaa irraa dhufe. I am from Oromia. Ani Oromiyaa irraa dhufe jettee ni deebifta jechuudha. Where are you from yeroon jecha kana nu fayyadamnu namni tokko erga eessarraa dhufe eessarraa akka dhufe beekuudhaaf where are you from Nasir eessarraa dhufte. I am from Oromia. Ani Oromiyaa irraan dhufe jedhee naa deebisa jechuudha. Waawii kana yeroon an fayyadamu amazing yookiin waan tokko baay'ee kanatti tole yoo taate suspicious waan tokko baay'ee ka sitti tole yoo taate wow surprise jechuudha. Waa akka surprise wayitiitti illee fayyadamuu dandeetta. Wow I love Oromia. Ani Oromiyaa baay'een jaaladha. I always want to visit Oromia. Ani yeroo hunduma Oromiyaa ilaaluuf fedhaa jechuudha. Wow ajaa'iba. Wow I love Oromia. Ani Oromiyaa nin jaaladha yookiin baay'ee jaaladha. I always want to visit Oromia. Ani yeroo hunduma Oromiyaa ilaaluun fedhaa jechuudha. Yeroo kam kana fayyadamna? Yeroo inni I am from Oromia nuun jedhe wow I love Oromia. Ani Oromiyaa hedduun jaaladha. I always want to visit Oromia. Ani yeroo hunduma Oromiyaa ilaaluun fedhaa jettee ni deebista jechuudha. Erga conversationii itti aanu irratti great jechuun baay'ee gaariidha. I would be very happy. Ani baay'een gammada if you come to Oromia yoo atin Oromiyaa dhuftee jechuudha. Great jechuun gaariidha. I would be very happy if you come to Oromia. Ani hedduun gammada yoo atin Oromiyaa dhuftee jechuudha. Great jechuun gaariidha. I would be very happy. Ani baay'een gammada yookiin baay'ee natti tola if you come to Oromia yoo Oromiyaa dhuftee jechuudha. I would be great jechuun baay'ee gaariidha. I would be very happy. Ani baay'een gammada if you come to Oromia yoo atin Oromiyaa dhuftee jedha jechuudha. Inni itti aanu immoo namni nu akkana jennee maal nu jedha thank you so much baay'ee galatoomi yookiin hedduu galatoomii nu jechuu danda'a. You are welcome galatarraa hafi jennee ni deebisuufii dandeenya yookiin dhihaadhu homaa rakkoo hin qabu jechuu ni dandeenya jechuudha. You are welcome don't mention it or with pleasure jennee illee deebisuu dandeenya jechuudha. Tole barumsi keenya kan har'aa asirratti xumurama. Barumsi keenya kan har'aa kanuma. Barumsa biraa qabannee hanga dhufnutti fayyaanaaf ta'a. Subscribe fi like godhuu hin dagatinaa. Akkasii fayyaana ta'a. Guyyaa gaarii akkasiniif ta'uun hawwa. Wanti isin hin galiin yookiin gaafii yoo qabaattan karaa koomentii jalatti barreessitanii nu erguu dandeettanii jechuudha. Soo fayyaa ta'a.